daawwattoota Qubee TV oduun isinitti himaa oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu ani Beekanii Taakkalaati. Kantiibaa Adaanech Abeebeen bu'uuraalee misoomaa magariisa kutaa magaalaa Lammii Kuraatti ijaaraman hojii eegalchiisan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen Finfinneen akka maqaa ishee miidhagduu fi hawwattuu taasisuuf waadaa galte gochaan agarsiisuuf cimnee itti fufnee jirra jedhan. Aadde Adaanech Abeebeen erga karaa toora marsariitii hawaasummaa isaanii dabarsanii har'a ganama kutaa magaalaa Lammii Kuraatti hojiilee miidhaginaa qarqaraa fi gidduu daandii irratti hojjetaman addabaabaayyiiwwan bu'uuraalee misoomaa iddoolee magariisaa fi ganda moodelaa waliigalaan lafa kaaree meetira 546 ol irratti abbootii qabeenyaa fi namoota dhuunfaa misoomfaman daawwachuuf hojii eegalchiisan. Iddoolee miidhagoo hawwatoo fi qulqulluu ta'an kunneen lammiilee 12,000 oliif carraa kan uuman ta'uu Aadde Adaanech fuula marsariitii hawaasummaa isaanii ibsuun qaamoleen hojii kana keessatti hirmaatan hundas galateeffatan. Magaalaa Finfinneetti konkolaattonni gurguddoon sa'aatii dhorkaman keessaa ba'uun guyyaa har'aa irraa eegalee akka socho'an heeyyamame. Magaalaa Finfinneetti har'a irraa eegalamee eeyyamni sochii konkolaataa gurguddaa kan kennamu ta'uu ejensiin bulchiinsa tiraafikii magaalichaa beeksise. Magaalichatti konkolaattonni gurguddoon sa'aatii dhorkaman keessaa akka socho'an har'aa eegalee eeyyamuu isaa bakka bu'aan daayirikteera dhimmoota kominikeeshinii ejensii obbo Mokonnin Timnaasee dhaabbata televezyiinii FBC'tti himan. Baay'ina konkolaatotaa eeyyamni sochii kennameef yaa'insa tiraafikaa kan gufachiisu yoo ta'e haala jiruun tilmaama keessa galchuun lakkoofsi konkolaatotaa kan hir'atu ta'us dubbatan. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetti kabajamuuf jiruuf magaalaan Finfinnee fi Bishooftuu keessummoota simachuuf qophii xumuruu beeksisan. Leensaa Hordofaa waan itti dabaltu qabu. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetti kabajamuuf jiruuf magaalaan Finfinnee fi Bishooftuu keessummoota isaanii simachuuf qophii xumuruu beeksisan. Ayyaanni Irreechaa kan uummanni Oromoo waggaatti al tokko malkaatti ba'uun irreeffatee waaqa isaa galateeffatu yeroo ta'u, ayyaanni kunis kan Finfinnee fi hora Arsadeetti duraa duubaan sanbata xiqqaa fi dilbata bakka uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni garaagaraa uffata aadaan miidhagee argamutti sirna ho'aan kabajama. Magaalonni ayyaanni kun keessatti kabajamu magaalaan Finfinnee fi Bishooftuus namoota ayyaana seena qabeessa kana kabajuuf biyya keessaaf alaa gara magaalota kanneenii simachuuf qophii barbaachisu hunda xumuruu isaanii beeksisan. Magaalaa Finfinneetti mata duree irreechi faajii tokkummaa fi obbolummaati jedhuun akkaataa duudhaa isaa eegeen akka kabajamuuf qophiin taasifamuu kutaaleen magaalotaa beeksisan. Akkasumas bakka buutonni kutaa magaalotaa Finfinnee haala kabaja ayyaana horaa Finfinnee irratti mari'atanii jiru. Keessummoota kabaja irreecha hora Finfinneef gara magaalichaa dhufan karra Finfinnee shananuu irratti kabajaan simachuu keessummeessuuf qophiin xumuramuu ragaan biiroo kominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Gama biraatiin magaalaan Bishooftuu keessummoota kabaja ayyaana irreechaaf gara magaalittii dhufan simachuuf qophii hunda xumurtee akka jirtu beeksiste. Magaalaa Bishooftuu magaalaa aadaa fi turizimii taasisuun lammiilee biyya keessaaf alaatiin waggaa guutuu akka daawwatamtuuf hojjetamaa jiraachuus kantiibaan magaalichaa obbo Alamaayyoo Asaffaa himan. Irreechi malkaa waqtii birraa kabajamu hora Finfinneetti fulbaana 26, hora Arsadeetti ammoo fulbaana 27 ni kabajamas jedhan. Irreecha wal duraa duubaan malkaawwan lamaanitti kabajamu irratti namoonni miliyoona hedduutti lakkaa'aman biyya keessaa fi alaa hirmaachuun ni irreeffatu. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuus uummanni ayyaanicha irratti hirmaachuuf dhufan nagaan irreeffatanii magaalittii keessas akka bashannaniif qophii barbaachisu hunda taasisaa jirti. Bakka malkaa irreeffannaa hirmaannaa hawaasaan qulqulleessuu, daandiiwwan gara magaalichaa fidanii fi gara malkaa geessan bal'isuu fi sirreessuun qophiin ga'aan taasifamuu kan ibsan kantiibaan magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa magaalicha giddugala turizimii fi aadaa akkasumas magaalaa jiruuf jireenyaaf mijattuu taate uumuuf hojjetamaa jiras jedhan. Obbo Alamaayyoon magaalaan Bishooftuu qabeenya uumamaa fi aadaa Oromoon kan badhaate waan taateef qabeenya kana misoomsinee beeksisuun lammiilee biyya keessaaf alaa waggaa guutuu akka daawwataniif hojjetamaa jiraachuu ibsanii qophii ayyaana irreechaatiin wal qabatees qophiin ji'a 6 dura irraa eegalee raawwatamaa turuu himuun namni gara magaalaa Bishooftuu dhufu nagaan irreeffatee deebi'ee akka galuuf hawaasni magaalichaa qaamoleen nageenyaa sadarkaan jiran qeerroof qarreen foolleewwan waliin qindoominaan hojjetamaa waan jiruuf yaaddoon nageenyaa tokkolleen akka hin jirre eeran. Magaalaa Bishooftuuf irreechi dinagdee guddaa fidee dhufa. Kanaafuu jiraattonni magaalichaa carraa kanarraa fayyadamoo akka ta'aniif tajaajiloota akka nyaata aadaa, uffata aadaa fi keessummeessuu akka ammayyeessan keessumattuu dargaggoonni magaalichaa tajaajila aadaa kana irratti bobba'uun aadaa fi duudhaa isaanii cimsanii dinagdeen akka of danda'aniif hojjetamaa jiras jedhan. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Adaamaa Aadde Hinseenee Mohaammed ayyaana irreechaa akkaataa duudhaa sirna gadaa eegeen kabajuuf qophoofnee jedhan. Ayyaana Irreechaa akkaataa duudhaa sirna gadaa eegeen kabajuuf hojiin qophii duraa xumuramuu itti aantuun kantiibaa magaalaa Adaamaa Aadde Hinseenee Mohaammed beeksisan. Ayyaana Irreechaa bara kanaa kan sanbataa fi dilbata dhufu kabajamu sababeeffachuun magaalaa Adaamaatti baazaarii fi agarsiisni meeshaalee aadaa fi nyaata aadaa eegale. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Adaamaa Aadde Hinseenee Mohaammed sirna baniinsaa baazaarii agarsiisaa kanarratti akka himanitti irreechi mallattoo nageenyaa, jaalalaa fi tokkummaatii jedhan. Ayyaanni kun ayyaana namni hundi tokkummaan kabaju ayyaana galateeffannaa ta'uu eerani. Haaluma kanaan ayyaana Irreechaa bara kanaa karaa duudhaa sirna gadaa
eeggateen ayyaanicha kabajuuf qophiin taasifamuu himan. Bulchiinsi magaalichaas duudhaa sirna gadaa kana eegee akka kabajamuuf akkaataa abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee qajeelchaniin akka kabajamuuf mari'annee jedhan. Ayyaana Irreechaa hora Finfinnee fi Arsadeetti kabajamu irratti keessummoota hirmaatan simachuun gara ayyaanichaatti gaggeessuu qabnas jedhani. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Adaamaa obbo Waaduu Abdulkaadir gama isaaniin ayyaanichi ayyaana hunda keenyaa ta'uu hubannee uffannaa aadaa miidhagnee kabajuu qabnaa jedhan. Ayyaana kana irratti kanneen hirmaatan uffannaa aadaa fi faayaalee biroo gatii madaalawwaan baazaarii har'a bananii kana irratti argachuu akka danda'anis eeran. Baazaarii fi agarsiisni meeshaalee aadaa fi nyaata aadaa har'a magaalaa Adaamaatti baname kun hanga jimaata dhufuutti kan turu ta'us himame. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii hamma immoo oduu biyya alaa arganii isinitti hima. Xaaliyaanitti konkolaataan riqicha irraa kufuun namoonni 21 du'uu isaanii aangaa'aan naannichaa ibsan. Xaaliyaanii magaalaa Veenisitti konkolaataan geejjibaa namoota hedduu fe'ee deemu riqicha irraa mucucaatee kufeen namoonni 21 du'uu isaanii aangaa'aan naannichaa ibsan. Kanneen du'an kana keessaa ijoolleen hedduu akka jirantu himame. Konkolaataan geejjibaa kun riqicha meetira 15 ol fagaatu irraa kufeen balaan kun dhaqqabe. Kanneen du'an keessaa lammiilee Yuukireen 5 fi lammiileen Jaarman tokko akka jiran mootummaan biyyattii ibse. Kanneen du'aniin alatti namoonni lammii biyyoota garaagaraa 15 immoo madaa'anii wal'aansa irra akka jiran ibsa bulchaan Veenis. Konkolaataan kun namoota 39 baatee osoo deemuu kaleessa riqicha irraa kufee caccabuun namoonni 21 du'an. Konkolaatichi turistoota magaalaa Veenis irraa fuudhee bakka biraa geessaa osoo jiru balaan kun mudate. Konkolaatichi turistoota magaalaa Veenis irraa fuudhee bakka biraa geessaa osoo jiru balaan kun kan mudate ta'uu BBCtu gabaase. UK'tti barumsa falfalaan digirii lammaffaan kennamuuf akka jirutu himame. Addisuu Muluu waan qindeeffate qabu. Bara dhufuu kaasee UK'tti barumsa falfalaatiin digrii lammaffaa kennamuuf akka jiru yuunivarsiitiin Exeter jedhamu beeksise. Yuunivarsiitiin kun bara 2024 irraa kaasee falfalaa barsiisuun digrii lammaffaan akka eebbisiisu kan beeksise yoo ta'u, barumsa falfalaa yookaan maajik barsiisuun yuunivarsiitii jalqabaatii jedhama. Yeroo dhiyoos namoonni waa'ee falfalaa barachuuf fedhiin isaanii dabalaa dhufuu irraa kan ka'e yuunivarsiitichi gosa barnootaa maajik and occult science jedhamuun maastarsii barsiisuuf akka murteesse dubbatan ogeessa gorsaa barumsa kanaa kan ta'an Profeesar Emeelii Seeloo. Aangaa'onni yuunivarsiitichaa akka jedhanitti barumsi falfalaa kun seenaa akkasumas dhiibbaa falfalli hawaasaa fi saayinsii irratti qabu qorachuuf carraa kan uumudha. Barumsi kun waggaa tokko qofa kan barsiifamu yoo ta'u, bara 2024 ji'a fulbaanaa irraa kaasee eegalamas jedhame. Beektonni seenaa, hobbarruu, falaasama, arkeoloojii, sooshiyooloojii, diraamaa fi amantii falfalli yookaan maajikiin biyyoota lixaa fi bahaa keessatti gahee maalii akka qabu dhiyeessuu irratti gahee isaanii ni baatus jedhame. Dhiyeenya kana waa'ee falfalaa fi tolchaa irratti fedhiin namoonni dhaabbilee barnootaa keessa jiranii fi isaan ala jiran agarsiisaa jiran gaaffiin hawaasa keenyaa cimaa akka jiru agarsiisaa jedhan Profeesar Imeeliin. Akka isaan jedhanitti barumsa falfalaa fi saayinsii tolchaa kana keessatti sirna gita bittaa keessatti aadaa fi duudhaan badan akka deebi'an fa'aa ni barsiifama. Ilaalcha sirna gita bittaa keessatti ijaarame diiguu, waa'ee uumamaa fi dandeettii dhala namaa filannoo yaadaa jiru qorachuu, feminizimii, jibbaa sanyii hambisuu fa'aan wantoota ijoo sagantaan barumsaa kana keessatti barsiifamanidhas jedhame. Barumsi kun yuunivarsiiticha keessatti muummee Institute of Arab and Islamic Studies jalatti kennama. Barumsi falfalaan digirii lammaffaa fudhachuu kun ilaalcha warri lixaa bakka ilaalchi sirrii fi saayinsiin itti dagaage, addunyaan biroo ammoo addunyaa falfallii fi tolchi itti dagaagedha jedhamu namoonni irraa deebiin akka ilaalan taasisaa jedhan Profeesar Imeeliin. Yuunivarsiitiin UK kun akka jedhetti barattoonni barumsa falfalaa baratanii gaafa eebbifaman hojiiwwan akka barsiisuu, gorsa kennuu, hojii hambaalee, godambaa, turizimii fi aartii fa'aa irratti bobba'uu danda'u. Kitaaba ittiin baratan keessatti bineensi akka jawwee guddaa balali'uu fi bidda tufuu, ogbarruu fi aartii warra lixaa keessatti durdurii mootii Aartaar, paaleoogiraafii fi barsiisaa Islaamaa, tiwoorii arkeoloojii, shaakalaa fi suuraa dubartii bara giddugaleessaa keessatti kan jedhaman fa'aa ni hammatu. Biliyeenerri biyya Hindii Harpar Rawandaan ilma isaa waliin balaa xiyyaaraa Zimbaabuweetti mudatee lubbuun isaanii darbuun himame. Biliyeenerri biyya Hindii Harpar Rawandaanii fi ilmi isaa umriin isaa waggaa 22 balaa xiyyaaraa Zimbaabuweetti mudatee lubbuun isaanii darbuutu himame. Xiyyaara dhaabbata isaanii magaala Harareerraa gara Murowaa wayita balali'aa turan naannoo kibba lixa Zimbaabuwee bakka albuuda almaas jedhamu baasan irraa kiiloomeetira 6 irratti kufuun caccabuu isaatu dhaga'ame. Namoonni xiyyaaricha keessa turanii fi miseensonni balalichaa hundi lubbuun darbuunis eerame. Balichaan lammiileen Zimbaabuwee 2 fi lammiileen biyyoota alaa 4 lubbuun darbuu The Times of Indiaatu gabaase. Jaallattootaaf daawwattoota qubee TV kan daawwataa turtan oduu qubeetti oduu kan isinitti hime ani beekanii taakkalaan ture. Qophiileen qubee afaan biroon itti fufuu isaa waliin turtii gaarii. Gama koon nagaa.